Caamsaa 29 bara 2026 kabajamtoota daawwattoota keenya akka mul'atan shabboo miidiyaa oduummaaf qabnu isin dhageessisaa Shamsuu Bashiriin dura irratti matoota oduuti. Addi bilisummaa Oromoo qaamota duulana filadhaa ABO'n gaggeessaa tureef gumaacha taasisan galateeffachuu ibsee jira. Itoophiyaan biyyoota weerara Iboolaaf balaa ol'aanaa ta'an 10 keessatti ramadamuu Afrikaa Center for Disease Control akeekkachiise. Sangaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaatu akka hin qalamne dhorgamuun dhagame. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressuu fi ulaa galaanaa Hormuz banuu irratti waliigaltee dura irra gaanii jiran. Leenjisaa Arsenaal Mikel Arteettaa fi Declan Rice badhaasa BBC Football Award jedhamu injifatan. Babal'ina oduuwwan kana akka itti aanutti dhiyeessinaa nu waliin tura. Addi bilisummaa Oromoo qaamota duulana filadhaa ABO'n gaggeessaa tureef gumaacha taasisan galateeffachuu ibse. ABO'n ifa isaa kana keessatti qaamota duulana filadhaa ABO milkeessuuf gumaachan ABO'n ni galatoonfataa jee. Sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu uummata bal'aa Oromoo fi hirmaannaa uummatoota biroon jijjiirama bara 2018 Itoophiyaa keessatti dhufe hordofee hagayya 7 bara 2018 ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti marii gaggeeffamee fi waliigaltee irra gameen hoogganaan ABO fulbaana 15 bara 2018 gara biyyatti deebi'uu ibsee jira. Erga biyyatti deebi'amee booda qabsoo karaa nagaa tarkaanfachiisuuf ABO'n ifatti sochii siyaasaa jalqabe. Haa ta'u garuu sochiin eegalame sun osoo hin turin danqabe. Gufuu fi danqaaleen mul'atan waan hin barbaachifne akka dhalchan dhugaa dirree jiru kan jee ABO'n kun ammoo waan eenyullee haaluu hin dandeenye jee. Naannoo waggoota 5 oliif sochiin dhaabichaa gaadi'amee turullee miseensonni cichoominaan haala akka rakkisaa keessatti hojii dhaabaa tarkaanfachiisaa turus ibsee jira. Akka ABO'n jeetti ifaajjee yeroo dheeraa booda waxabajjii 22 bara 2025 waajjirri muummee ABO kan gullallee banamuu wal qabatee fooyya'insi haga tokko argamuu isaatiin wal qabatee ABO'n hojii qabsoo karaa nagaa itti fufee jira jee. Kanumaanis hirmaannaa filmaata isaa jalqabaa kan ta'e filannoo Itoophiyaa marsaa 7ffaa irraa qooda fudhachuuf murteessuu isaatis ibseeti jira. Waajjiroonni isaa cufaa jiranis uummata walitti qabee dubbisuu dadhabus haala jiru keessatti filannoo kana irratti hirmaachuuf murteeffatee sochitti jira. Haaluma kanaan deemsa filannichaa keessatti waan isarraa barbaadamu guuttatuuf hojiilee jajjaboo raawwataa turee jira ammallee itti jira jee. Kanaanis kaadhimamtoota isaa dhiyeeffachuu waltajjiilee falmii fi kan manifeestoo fi imaammatoota isaa irratti ibsatu irratti dhiyaataa fi maayii kan ammoo duula filannoo bakkoota adda addaatti gaggeessaa turuu isaa ibseeti jira. Bakka tokko tokkotti hubannaa dirree karaa nagaa fi dimokiraasii hanqinoota jiran irraa dargaggoota hidhuu fi doorsisuun itti fufus qaamota duulana filadhaa ABO'n caamsaa 8 bara 2026 irraa qabee Finfinnee magaalota Shaggarii fi godinoota keessatti gaggeessaa ture milkeessuuf waan isaan irraa eegamu gumaachan boordii filannoo caasaa bulchiinsa nageenyaa poolisii Oromiyaa fi qaama nageenyaa ABO'n galateeffateeti jira. Addatti poolisii Oromiyaaf galata qabu ibsachuun kanneen akka maletti hidhaman tiiksisuus ABO'n itti fufaa jee. Kan yeroo rakkinaatis hoggaa bal'inaatis dhaaba isaanii ABO faana jiran miseensota dhaabaa keessaa fi alatti argamanii fi uummata Oromoofis ABO'n galata galchuu ibsee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n fedhii karaa nagaatiin dirree siyaasaa irratti yaadaa fi sagantaa siyaasaa qabuun dorgomuun alatti fedhii biraa akka hin qabne cufti akka beekuu qabu ABO'n hubachiisee jira. Filannoon kun akka milkaa'uu fi kaadhimamtoota ABO'n dhiyeeffate filachuuf ammas uummanni keenya miira itti gaafatamummaatiin kan socho'uu fi hojjeta ABO'n yaamicha dhiyeessee jira. Maayii irratti diinotni Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalatti akka sabatti akka Oromootti nu cabsuu waan barbaadaniif kanaafis hojjetaa waan jiraniif isa kana hanqisuufis garaagarummaa siyaasaa fi aadaa cinatti dhiisuun tokkummaa keenya akka jabeessinu ABO'n hiree kanaan yaamicha isaa haaromsaa jechuun ibsee jira. Dhumarrattis miidiyaalee Oromoo yeroon ABO'n duula filannoo gaggeessaa ture gabaasan kan akka OBN, AMN, ONN, OMN, HNN fi kanneen biroo maqaan isaa hin tuqamin hunda ABO'n galateeffateeti jira. Itoophiyaan biyyoota weerara Iboolaaf balaa olaanaa ta'an 10 keessatti ramadamu Afrikaa Centers for Disease Control akeekkachiisee jira. Jiddugalli to'annoo fi ittisa dhukkuboota Afrikaa CDC Itoophiyaa tarree biyyoota dabalataa 10 amma weerara dhukkuba vaayirasii Iboolaaf saaxilamoo ta'an ja'an keessatti galcheeti jira. Sababni isaatis gosti du'aaf nama saaxilu jiddugaleessaa fi Afrikaatti babal'achuu isaa itti isaatiin wal qabateeti. Akeekkachiisni kun kan kenname yeroo naannichi weerara Iboolaa Boondiboo ammas lubbuu namoota shakkamanii gara 180 galaafate waliin wal qabatee keessa jirutti ta'uu Afrikaa CDC ibsee jira. Daarektarri olaanaan CDC Afrikaa Dr. Jiyaan Kaasiyaa akka ibsanitti ramaddiin kun walgahii hatattamaa miseensota fayyaa Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo, Yugaandaa fi Suudaan kibbaa waliin taasifame wal qabateeti jee. Biyyoonni 9 kan amma dammaqina isaanii akka cimsan dhaaman Angoolaa, Burundii, Rippaabilika Jiddugaleessa Afrikaa,
Riippaabilika Koongoo, Keeniyaa, Ruwaandaa, Suudaan Kibbaa, Tanzaaniyaa fi Zaambiyaa akka ta'e ibsameeti jira. Biyyoonni dandeettii adda baasuu isaanii yoo hin guddifne dhugumaan balaadhaaf saaxilamuu jechuun Dr. Jiyaan himaniiti jiran. Dr. Jiyaan Kaseyaa sochiin namoota daangaa qaxxaamuree wiirtuu baha Dimokiraatik Koongoo irraa gara biyya ollaa Yuugaandaatti sadarkaa balaa kanaa haalaan ol kaasa jedhaniitti dubbatan. Akka gabaasaaleen bahaa jiran ibsanitti jiddugala aviyeeshinii guddittii fi biyya baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaaf balaan kun walitti hidhamiinsa imala bal'aa naannoo fi idil addunyaa qabaachuu isheetiin daran cimaa jame. Sirna adda baasu cimaa jiddugaleessa hin taane bobbaasuu fi hordofii fooyya'aa dabalatee tarkaanfiiwwan hatattamaa fudhachamuu akka qabanis cimsanii dubbataniiti jiran. Biyya Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo keessatti dargaggoonni aarii qaban dhiyeenya kana wiirtuu wal'aansa Eboolaa erga dhukkubsataan tokko du'ee booda gubuun dhagahamee jira. Kunis gara waggoota kurnan lameen dabree weerara vaayirasichaa irratti deebi'ee mul'atus talaallii fi qoricha dhabuu isaatiin mufachuu calaqqisiisa jame. Dhukkubni kun osoo Ameerikaa yookaan Awurooppaa keessa jiraatee qorichi ni argama ture jechuun Dr. Kasaay ibsaniiti jiran. CDC Afrikaan karoora dhibee kana irraa of ittisuuf deeggarsi doolaara miliyoona 319 akka barbaachisu himan. Ameerikaa fi UK dabalatee michoonni deeggarsa kana godhuuf waadaa kan seenan hoggaa ta'u, daayiriktarri kun immoo dhimma ariifachiisaa ta'uu cimsaniiti dubbatan. Akka daayiriktarri kun jaanitti maallaqni kun boroo osoo hin taane har'aan nu barbaachisa jechuunis dubbatan. Tarkaanfiin hatattamaa yoo hin fudhatamin gosti boondibiigoo amma weerara Iboolaa sadarkaa lammaffaa irratti argamu caalaatti dabaluu akka danda'u qarqara Afrikaa bira dabree balaa fiduu akka danda'u akeekkachiisee jira. Sangaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaatu akka hin qalamne dhorgamuun dhagame. Taateen kun kan ta'e biyya Baangilaadeeshitti sangaa bifa addaa albiinoo jedhamu qabu fi ulfaatina isaa kiiloogiraama 700 caalu sababa bifa isaatiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaachuu isaatii fi miidiyaa hawaasaa irratti beekamtummaa argateen ayyaana Iid al-Adhaatiif qalamuuf ture qalmarraa oolfamee jira. Abbaan qabeenyaa sangaa kanaa akka jeetti sangaan rifeensa adda isaa kan keelloo pirezidaantii Ameerikaa ka Doonaald Tiraampiin baay'ee wal fakkaataa jee. Kanumaan kee obboleessi isaa quxisuun maqaa Tiraamp jedhuun yaamee jee. Haala kana kan dhaga'e mootummaan Baangilaadesh dhimmicha idduu seenuun sangichi akka hin qalamnee fi kunuunsa gahaa akka argatu taasiseeti jira. Dhumarratti ministeerri biyya keessaa Baangilaadesh Saaladdiin Ahmad ajajaa ariifachiisaa dabarsanii sangaan kun akka hin qalamne dhorkameeti jira jee. Namicha sangaa kana bitate saniif mootummaan Baangilaadesh qarshii kafaluudhaan sangaa gara jiddugala beelladaa yookiin zuu biyyaalessaa Daakaatti akka geeffamuu fi achitti akka kunuunfamu murtaa'ee jira jee. Akka miidiyaan Baangilaadesh tokko gabaasetti sangaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fakkaatu kun akkuma maqaa isaa qananii jaallata, guyyatti yeroo 4 qaama dhiqata, guyyatti yeroo 4 immoo nyaata, amala tasgabbaa'aa qabaachuun isaatis daawwattoota caalatti hawwatee jira jee. Wanni taatee haa taatu sangaan kun garuu maqaa isaatiin lubbuu isaa oolfachuu dandeetti jira. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressuu fi ulaa galaanaa Hormuz banuu irratti waliigaltee duraa irra gan. Mootummaan Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isaan jidduu jiru guyyoota 60 dabaluu dhiyeessuu fi akkasumas qoqqobbii dabriinsa ulaa galaana Hormuz guutumaa guututti kaasuuf waliigaltee duraa irra gaanii jiraachuu CNN gabaasa qabatee beeksisee jira. Waliigaltee yaadame kun dooniin daldala sarara darba bishaanii murteessaa ta'e kanaan deebanii akka socho'an kan hayyamu hoggaa ta'u. Kunis osoo hooggantoonni dhimmoota wal falmisiisoo biroo kanneen akka sagantaa nikulaaraa Iraan irratti marii isaanii itti fufanii jiranitti kan waliigalamedha jee CNN gabaasa isaa kanaan. Taatullee waliigalteen kun ammatti dhumarratti hin milkoofne pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee kana dhumarratti hin raggaasifne gama biraatiin miidiyaan mootummaa Iraan mariin sun ammallee itti fufaa akka jiru ibsuun waliigaltee xumuraa ammatti akka hin dhaqqabamne gabaasaniiti jiran. Tarkaanfiin karaa dippiloomaasiitiin gabaafame kun kan dhufe kamisa kaleessaa loltoonni gamalachuu walitti dhukaasuu otoo itti fufanii jiranii ta'uu isaati. Qondaalonni waraana Ameerikaa akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa dooniiwwan Iraan 4 erga buusanii booda buufata to'annoo diroonii naannoo Bandar Abbaas jiru irratti tarkaanfii fudhatu ibsanii jiran. Humni loltoota warraaqsa Islaamaa Iraan gama isaatiin buufata xiyyaara waraana Ameerikaa kan haleellaa kana raawwachuuf itti fayyadame irratti tarkaanfii haaloo ba'uu fudhachuu ibsee jira. Sochiin dippiloomaasii jiraatus muddamii naannicha keessa ammallee sodaachisaadha kan jedhan gabaasaaleen ba'an. Ameerikaan kamisa kaleessaa daldala boba'aa kutaalee waraanaa Iraan waliin hidhata qaban irratti qorannoo fi qoqqobbii dabalataa haaraa irra kaa'uu labsiteetti jirti. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Deeggartootaa fi jaallattoota kubbaa miilaatiin akkaan eeggamaa kan jiru taphni xumura waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa boru galgala akka biyyaatti galgala sa'a takka irratti ni taphatama. Namni waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa yeroo taphni jalqabuuf dhiyaatu gara dirreetti fiduus beekameeti jira. Haaluma kanaan sanbata yookaan guyyaa sabtii tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa Arsenaalii fi PSG jidduutti gaggeeffamu taphataan guddaan Arsenaal duraanii Thierry Henry fi taphataan PSG duraanii Kimpembe osoo taphni hin jalqabin dura waancaa gara dirreetti akka fidan beekameeti jira. Taphni Arsenaalii fi PSG sanbata yookaan sabtii galgala akka biyyaa sa'aatii takka irratti kan gaggeeffamu ta'a.
Durataan waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Aleksaandar Seferiin dhimma sa'aatii tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa duraan halkan taphatamaa ture sa'aatiif duuba deebisanii yeroo hin baratamne rafiduu isaaniif hoggaa gaafataman akka jedhanitti namoota bakka hunda jiraniif laaluuf mijaa'uu fi sa'aatii kana filanne jechuun dubbatan. Leenjisaa kilaba Arsenaal Mikel Arteetaa fi taphataan sarara jidduu kilaba Arsenaal Declan Rice wal duraa duubaan badhaasa leenjisaa fi taphataa cimaa BBC'n kubbaa miilaa irratti qopheesse injifatan. Mikel Arteetaa fi Declan Rice badhaasa BBC Football Award kan injifatan gomsa bara wal dorgommii bara 2025 agarsiisaniin ta'uun ibsameeti jira. Sirna sagalee kennuu irratti xiinxaltootaa fi gaazexeessitoonni kubbaa miilaa BBC kan hirmaatan hoggaa ta'u Rice akka Arsenaal waancaa injifatu taphataa gahee olaanaa baateedha jedhan xiinxaltoonni BBC Declan Rice'iif sagalee kennan. Rice Arsenaal waancaa Champions League Awurooppaa kan injifatu yoo ta'ee fi Ingilaand waliin waancaa addunyaa irratti ga'umsa gaarii agarsiifnaan taphataa badhaasa baalaandoorii injifachuuf carraa bal'aa qabu ta'uu isaa xiinxaltoonni kunniin ibsaniiti jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun arraabsanii qindeessine kana fakkaata. Anshamsuu Bashirii qophiileen shabboo miidiyaa itti fufanii nagaan nu tura.